Viidiyoo TikTokii irratti maxxansitanu kan inni ofiin gaalaarii keessatti yookiin bakka footoo fi viidiyootti bu'u jira miti kottaa akka inni gadi hin buune ofirraa cufuu dandeessan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko kan namaas poost gochuu haa ta'u kanuma ta'e viidiyoo tokko wagga hojjanne fakkeenyaaf mallattoo eda'uu kana tuqna. Obsaan eeggadha mallattoo eda'uu kana wagga tuqnee akkasitti nuuf hojjeta amma viidiyoo waraabeen isin agarsiisa. Fakkeenyaaf mallattoo raayitii kana tuqeen jira poosti ta'uufi achii booda nikistii isin gaafata. Nikistii wagga gootanii akkanatti isin gaafata. Egaa obboleewwan kiyyaa asirratti akka gochuu qabu. Asirratti moor isiyeettu kana yoo akkas cuqaaftanii wanna kana isinii fida asumaanu warri koomentii cufuu barbaadan banuu barbaadan du'eetii wanni hundinuu asirratti ni jira jedhee yaada. Waahii asirratti fakkeenyaaf dhimma biraatti osoo hin dabarfatin bakka seeftoo divaayisii isiyeettu kana keessan akkasitti yoo banaa jiraate sana booda qaxxataa bu'uu danda'a. Garuu isin immoo isa akkanatti banaa jiru akkasitti ofirraa cuftanii hojjettan isinirraa abadan bu'uu hin danda'u. Abadan bu'uu hin danda'u. Egaa kabajamtoota erga achi kaane piroosiin lammaffaa mallattoo yuutuubii kana xuxxaniiti qaxxataa kunoo yuutuubii yoo shaafii jala isin fida sabiskiraayib godha ulfaadhaa galatooma gaafii qabdan koomentii irratti